السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجار جرتني ورتسك يا جارتنا وفيك بجمع أكم جرتن فيا كيسن يا لمن نسانا من كيسن نجاس نجتة ويا لمن تكسين راودي ريفا ما قد جالسين نجرا فيديو قد سنين دي سجرا أكو مسنو بتني فيديو بس قد سنين دي سجرا هذا ده نموني كيسن نجافة وان باي أتني جالس فيديو ده ورقة دي إيسا هنجرو ويا لمن تنا هيدتك قالتهم والفات دا ويا لما بدي جنن كرواسات بتي نموني باين natti bilbilutti turtan jechuudha amma isinuma fakka deebii ta'uu fi viidiyoo dhiqoo isinitti kan agarsiisuudha haga dhumaatti na waliin tura ofillee immoo osoo viidiyoo waraabuutti jiru ana meeshaa gadi guuree waraabuu jalqabu roobni jalqabe jechuudha egaa kallattii maan gatima isinitti maa viidiyoon kun daqiiqaa 3 yookaan 4 qofa kanaaf hanga dhumaa ilaala isiniin jedha homaa haasawwan baay'isu kallattii maan gatii meeshaa qofa isinitti hima jechuudha titiifa jira kun akkuma argaa jirtan kana kanaafu ibsa bal'aa isinii kennuu hin danda'u jechuudha. Egaa kallattii mangara viidiyootti yoo deemne jalqaba akkuma argaa jirtan kan maxxabashaan kun jira. Maxxabashaan kuni qarshii 5,000 bitama. Ni beektan sadiin isaa irratti istoofiin inni tokkoffaan kwaalitiin tokkoffaan jira. Istoofiin kun gosa sadii qaba. Gatiin isaa garaagaraa hedduu takka of eeggannoo godhaa ofillee yoo bitattan namni illee isinii bite. Istooficha qarshii 3,300 hin bite. Onni maandajaa tanamootu qarshii 650 ni beektanii hundi keessanuu. Itti aansee saarbisii warqaammaa qarshii 4,000 isii oriijinaalaa fi tokkoffaa. Feermuutii warqaammaa qarshii 5,000. Distii isa guddaa gubbarraa kana lakkoofsa tokko qarshii 2,800 bitee jira. Lakkoofsa tokko jechuudha. Isa jalaan kan jiru abbaa torbaa gizee maraanii beektanii dasii oriijinaala kana jechuudha. Ka jalaa kuni qarshii 5,500 beektan jechuudha. Itti aansee immoo maashina shunkurtii ka galaagalee qabu ta'ee ka sadarkaa tokkoffaatti ka gammaa bitaa jiru galaagaleen kuuwwan baay'ee galitiin isaa gadi bu'aa fi kan rabbaane tanaan dura viidiyoo waraabee ture rabboo jedhee foorjidii isaati jechuudha. Kun tokkoffaa waatiin isaa 600 qarshii 2,700 bitee jira qannasee jira jechuudha maashaallah. Itti aansee saarbisii nyaata tanaa qarshii 1,650 bitee feermuuzii kana leetira 2 tokko tuqaa 9 jedha barreeffamni garuu 2 isa tokkoffaa kana qarshii 1,800 bitaa jira yeroo lammaffaaf bitee feermuuza kana. Itti aansee saarbisii tana kun akkuma argaa jirtan tan saarbisiiwwan tuni torbee kana immoo dabaltee jirti. Torbee achaamsaan bareeda bitee jechuudha. Hordoftooti kiyyaa ammallee eegas marran daballe garuu waan bite irraa qarshii 200 akkas dabaltee jirti. Ishiin tuni baay'ee takka bareedaa fi babal'ollee qabdi. Sadii akkana tole irratti qarshii 1,000 bitee jira hordoftoota kiyyaa. Isii tana mootu qarshii 850 bitee jira jechuudha. Sadiin isii itti aansee burcuqqoon warqaammaa jookii warqaammaa jechuudha. Hundi keessanuu beektan qarshii 2,000 bitee. Itti aansee mangurquraa kana isa bareedaa fi isa baay'ee takka namatti tolu leetira 3 qarshii 1,500 bitaa jira. Maktafa tana qarshii 250 faqaa isa tokkoffaa fi kasaanii qabu qarshii 800 masaxabaa tana qarshii 300 saanii giloobaalii akkuma argaa jirtan kana hin baasne qarshii 5,000. Itti aansee feermuuzii kanallee yeroo sadaffaaf bituu kiyyaa qarshii 1,800 innillee maashaallah. Sufraa nyaataatiif kan bunaa bakka takkatti jira kun akkuma argaa jirtan kana qarshii 3,200 bitee jira. Saafaawwan kunniin jira. Egaa meeshaan kana fakkaata ture hordoftoota kiyyaa. Wanti isinitti nimiyyoo jiraate barreessaa gaafii qabdan gaafadha. Dhiifama garuu sirriitti isin ibsine maaliif jennaan roobatu jalqabe titiifa jiru jechuudha ammayyuu. Meeshaan baduu waan hin jirreef malee saafaawwan kun akkuma argaa jirtan kana fufurra daangotee kanneen qarshii 500 bitaa ture qarshii 600 bitee nama kanaaf. Itti aansee kan maqaa isaa gagga'u ta'ee kalaastikii kana kun qarshii 400 bitee isa guddaa kana jechuudha. Isa guddaa akka daangotee kana isuma taatee fakkeenyaa taniin immoo qarshii 300 hin bitee saafaawwan illee qarshii 50 dabalanii jiran hadha viidiyoo kana gizee bitu kaleessa jechuudha hordoftoota kiyyaa. Itti aansee tiriiwwan kana 3 bitee fi jira. Kun akkuma argaa jirtan kana tirii tana 400 ni beektanii tanii keedii tana 350 tajalaa tana 350 bitee fi jira. Egaa kana isiniin jedha saafaan jalaa sun 252 baaddi. Egaa kana fakkaata hordoftoota kiyyaa roobatu addaan nakutee viidiyoo kana ofillee jarjareetiin jira haganuma laaltanii fi viidiyoon kii kana fakkaata akka isinitti tolu abdiin qabaa hir'inni isaatiif dhiifama isiniin jedha laayik gochuun dagatina yaadaaf keessan barreessa laayikii godha hir'inni uumameef immoo dhiifama roobatu addaan nakute jechuudha guyyaa gaarii keessa oola.